Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya oduu ammee qabna nu wajjin tura. Wobboon mootummaan Itoophiyaa adeemsa sirrii hordofuu dhabuu isaarraa kan ka'e carraan seena qabeessaa kun fashalaa'eera jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin mariin marsaa lammaffaa waliigaltee malee xumuramuu mirkaneessuun mootummaan Itoophiyaa hooggansa woboo uf jala galchuuf qofa malee rakkoolee bu'uuraa qormaata nageenyaa fi siyaasa biyyaa kana furuuf fedhii hin qabu jechuun komate. Ibsa galgala kana baaseen ABO woboon marii marsaa kana keessatti hooggansa isaa olaanaa hirmaachiseera. Gaafilee ijoo uummata keenyaa furuuf daandii saaquuf ABO woboo yaada hundaa qabate Oromiyaatti jijjiirama hiikaa qabeessa ta'e fiduuf Zanzibar irraa kaasee hanga Dar es Salaamitti dhiyaatee mari'ateera jedhe. Mootummaan Itoophiyaa adeemsa sirrii hordofuu dhabuu isaarraa kan ka'e carraan seena qabeessa ta'e kun fashalaa'eera jedhe. Wobboon mootummaan Itoophiyaa adeemsa sirrii hordofuu dhabuu isaarraa kan ka'e carraan seena qabeessaa kun fashalaa'eera jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin mariin marsaa lammaffaa waliigaltee malee xumuramuu mirkaneessuun mootummaan Itoophiyaa hooggansa woboo uf jala galchuuf qofa malee rakkoolee bu'uuraa qormaata nageenyaa fi siyaasa biyyaa kana furuuf fedhii hin qabu jechuun komate. Ibsa galgala kana baaseen ABO woboon marii marsaa kana keessatti hooggansa isaa olaanaa hirmaachiseera. Gaafilee ijoo uummata keenyaa furuuf daandii saaquuf ABO woboo yaada hundaa qabate Oromiyaatti jijjiirama hiikaa qabeessa ta'e fiduuf Zanzibar irraa kaasee hanga Dar es Salaamitti dhiyaatee mari'ateera jedhe. Mootummaan Itoophiyaa adeemsa sirrii hordofuu dhabuu isaarraa kan ka'e carraan seena qabeessa ta'e kun fashalaa'eera jedhe.